Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu bakka jirtan marti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Amma oduu isaa kanaaf qopheeffanneen isinitti hima. Kan isinitti himuun isin faana turu ani Odaa Abtaamooti. Ministeerri Barnootaa waggoota walitti aanan lammaffaaf tarkaanfii haaraa qormaata barattootaa ilaalchisee fudhataa jiruun muufannaan yeroo adda addaatti ta'eera. Akka ministeerichi jedhutti tarkaanfiin kun kan fudhatame sadarkaa qulqullina qormaataa guddisuu fi hanna dhabamsiisuuf sababa jedhu dhiyeesseera. Waggoota lamaan keessatti barattoota hidilee miliyoona 1.7 ta'an qoraman keessaa dhibbentaa 6 ta'an qofatu dhibbentaa 50 galmeessisuun qormaaticha darbe. Kana jechuun barattoonni yuunivarsiitii galuu danda'an lakkoofsaan 57,176 kan ta'an qofa ta'uun ibsameera. Kun kan uumame sababa ministeerri barnootaa to'annoo cimsuun hanna dhabamsiisuuf tarkaanfii fudhaterraa kan ka'e fakkaachuu danda'a. Namoonni hedduun akkasumatti amanuun tarkaanfiin hanna dhabamsiisuuf fudhatameedha jechuun sirrii akka ta'etti dinqisiifataa jiru. Haa ta'u malee rakkoo walxaxaa sektara barnootaa waggoota 5 darban keessatti mudatee ture yoo xiinxalle dhugaan isaa ifa jechuun Addis Istaandardii xiinxaleera. Waggoota 13 darban keessa barattoonni miliyoona 30 ol ta'an barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa yoo ta'u barattoonni 130 ol ta'an yuunivarsiitii galu ture. Kanumaan barnoota hawaasa hunda biraan ga'uun irratti hojii hojjetteen Itoophiyaan dinqisiifatamaa turteetti. Rakkoon guddaan jiru garuu barnoota hunda biraan ga'uu fi qulqullina barnootaa mirkaneessuu wal madaalchisuu dhabuudha. Biyyi baay'ina nama baratee xiqqaa qabdu turte barnoota babal'isuu irratti haa hojjettu malee qulqullina barnootaa irratti hin hojjenne gaafin jedhu waggoota 10 darban keessa ishee mudateera. Ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa paarlaamaatiif kenneen barattoonni kutaa 8ffaa barreessuu fi dubbisuu hin danda'an sodaa jedhu kan qabu ta'uu ibseera. Shakkiin inni qabu kan hubatamu haa ta'u malee tarkaanfiin ministeerichi qormaata qofa irratti fudhachuun qulqullina barnootaa sirreessuuf taasisaa jiru rakkoo hedduu biroo biyyattii quunnaman kan sirna barnootaa irratti dhiibbaa guddaa fidan akka irraanfataman taasiseera. Badiin misooma bu'uuraa barnoota irratti itti yaadamee waggoota 5 darban keessa raawwatame kan akka manneen barnootaa 9,000 barbadeessuu fi waraanni biyyattii keessa ture sababoota sirna barnootaa dhabamsiisan keessaa isa ijoo ta'uun himameera. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa fi ministeerichi dhimma kana hin kaafne. Meeshaaleen barnootaa kitaabonnii fi laaboraatooriin tajaajilan ala taasifamuunis ibsameera. Akkasumas mootummaan biyya bulchaa jiru sirna barnootaa misoomsuu dhabuun miidhaa cimaa sirna barnootaa irratti uumee jira. Barsiisotaaf miindaa gaarii kaffaluu dhabuu fi ga'umsa isaanii akka cimsataniif leenjii gahaa kennuu dhabuu of keessaa qaba jechuun xiinxalli kun ibseera. Ministeerri barnootaa qorannoo gahaa taasisuun isaa ifa miti. Rakkoolee sirna barnootaa miidhaa jiran kanneen ifatti hin ibsine haa ta'u malee qorannoo taasiseen manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa 47 biyyattii keessa jiran keessaa manneen barnootaa 4 qofti ulaagaalee qulqullina barnootaa ministeerichaa guutuu himeera. Kana jechuun manneen barnootaa 85.9 ta'an sadarkaa kanaa gadi jiru jechuudha. Qorannoo biraa taasiseen barsiisota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qormaata ga'umsaa fudhatan keessaa kan darban 25 qofa jedheera. Qulqullinni barnootaa sadarkaa kanatti yoo gadi bu'eera ta'e qulqullinni irra ta'e osoo hin taane gonkumaa badeera jechuun ni danda'ama jechuun ibseera. Ka'umsi rakkoo kanaa imaammata barnootaa mootummaa darbee keessumaa afaan dhalootaatiin barsiisuutiin wal qabsiifama. Ministeerichi nama hunda maatii dabalatee yeroo ceephootti sababa kana dhiyeessee ture. Haa ta'u malee deebiin akkanaa kun qorannoo gahaatiin mirkaneeffamuun sababa sirrii bira gahamuu qaba jechuun miseensi paarlaamaa miseensa koree dhaabbata ijaarsa humna namaa kan ta'an obbo Nagarii Leencoo yaada dhiyeessanii turan. Addis Istaandardiitu gabaase. Bara 2015tti barattoota qormaataa biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatanii fi bu'aa seensa yuunivarsiitii hin arganneef qabxii fooyya'insaa dandeettii isaanii hordofuuf dandeessisuu ifoomsuuf hooggansi bulchiinsaa fi bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee barnoota olaanoo beeksise. Hojii geggeessaan bulchiinsaa fi bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Salamoon Abrahaa bara barnootaa bara 2016tti barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa fi mootummaatti dandeettii isaanii fooyyessuun barnoota isaanii hordofan akkaatuma baay'ina gosa barnoota baratanii irratti hundaa'uun dhibbentaa 30 fi isaa ol ta'eeraa jedhan. Bu'uuruma kanaan yuunivarsiitii mootummaa keessatti barachuuf barattoota dhiiraa idilee fi galgalaa saayinsii uumamaan 255, barattoota dubaraa idilee fi galgalaan saayinsii uumamaan 234 ta'uu beeksisaniiru. Saayinsii hawaasaan barattoota dhiiraa idilee fi galgalaan 218, saayinsii hawaasaan barattoota dubaraa idilee fi galgalaan 200 kanneen fidan ta'uu ibsaniiru. Naannolee guddachaa jiranitti barattoota dhiiraa saayinsii hawaasaan 192 kanneen argatan, naannoo horsiisee bultootaatti saayinsii uumamaan saala lamaaniinuu 210 kanneen fidan. Akkasumas saayinsii hawaasaan saala lamaaniinuu 180 kanneen argatanii fi barattoonni qaroo dhabeeyyinis saala lamaaniinuu 150 kanneen fidan barnoota fooyya'insa hordofuu akka danda'an Dr. Solomoon ibsaniiru. Gabaasi kan Addis Istaandardiiti.
Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee giddugala gabaa oomishoota qonnaa kolfee eebbisan. Hooggantoonni olaanoo bulchiinsa magaalichaa fi keessummoonni waamaman sirna eebbaa kanarratti argamaniiru. Kantiibaan Aadde Adaanech wayita kana akka ibsanitti giddugaleessichi daandii dheeraa oomishtootarraa amma shammattootaatti jiru gabaabsuun oomishoota qonnaa aaraa gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyeessuuf qooda olaanaa qabaa jedhan. Giddugalli gabaa kun kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo naannawaa Beetelitti lafa hektaara 2.3 irratti kan ijaarame ta'uunis ibsameera. Giddugaleessi kun dukkaanaawwan yookaan suuqiiwwan gurgurtaa jimlaa fi qinxaaboo, kutaalee qabbaneessaa, mankuusaawwan oomishaa, bakka oomishni itti agarsiifamu, ittisa balaa ibiddaa fi bakka konkolaattonni itti dhaabbatuuf keessaa qabaachuun himameera. FBCtu gabaase. Guyyaan yaadannoo waggaa tokkoffaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa haala miidhagaa ta'een ni kabajama jedhame. Guyyaan yaadannoo waggaa tokkoffaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa sagantaalee adda addaan kan kabajamu ta'uu bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa beeksiseera. Guyyaan Artiistii Alii Birraan itti boqote waggaa tokkoffaan wiixata dhufu eegalee qophiilee garaagaraan kan kabajamu ta'uu kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawar ibsaniiru. Sagantichaan hojiin Artiistii Alii Birraan tokkummaa biyyaaf, walqixxummaa uummataa fi bilisummaaf gumaachee ni yaadatamuu jedhaniiru. Marii paanaalii dabalatee qophiileen garaagaraa paarkii maqaa isaan moggaafame keessatti ni geggeeffamaa jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii aleellaa suukanneessaa Israa'el guyyaa kaleessaa Gaazaatti ambulaansii irratti geggeessitee balaaleffateera. Israa'el konkolaataa ambulaansii gargaarsa namoomaa Gaazaa keessa ture irratti jimaata kaleessaa aleellaa banuun namoota 15 ajjeesuun ministeerri fayyaa Gaazaa ibseera. Ambulaansii gargaarsa namoomaa aleeluu Israa'el haa amanu malee loltoota Hamaas kan ambulaansicha fayyadamaa turan rukutuuf kaayyeeffate aleeluu himteetti. Israa'el mana barumsaa lammiilee buqqaafaman of keessaa qabu aleeluun gara namoota 20 ajjeesuu fi namoota 14 madeessuun himameera. Barreessaan olaanaa dhimma ajaalaa Ameerikaa Antooni Bilinken muummicha ministeeraa Netanyaahuu wajjin marii gara Israa'el imalee ture xumureera. Akkasumas aangawoota Joordaan wajjin mari'achuuf Bilinken guyyaa irraa gara Joordaan ni imala jedhame. Hanga yoonaatti erga aleellaan kun onkoloolessa 7 eegalee kaasee xiqqaatu lammiileen Paalestaayin 9,227 ajjeefamaniiru. 1,400 ol kan ta'an Israa'el keessatti ajjeefaman. Aljazeeraatu gabaase. Daawwattoota keenyaa oduu isaa kanaaf qopheeffannee kana fakkaata. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin sanbata gaarii.